akkam jirtan chaanalii kana akka hordofuu jalqabdaniin egaa subscribe share akkasumas like gochuu akka yaadattaniifin isinitti madursee daawwattoota koo kabajamoo ammaaf egaa wanni isinitti himuuf dhufee waa sadii irratti kan xiyyeeffatedha. Inni jalqabaa dhimma misooma qamadii biyya keenyaati, kan lammataa immoo waa'ee ruuzii akkasumas immoo ashaaraa magariisa wajjin wal qabatee dhimmoota misooma wajjin wal qabataniin kaasee odeeffannoowwan tokko tokko isinii qooda. Hanga xumuraatti akkan waliin turtaniifin kabajaan isin gaafadhaa. Akkuma amma isinitti mee chaanaliin kun guddachaa jira. Egaa daran akka babal'atuuf ammoo hirmaannaan keessan shoorri keessan murteessaadha waan ta'eef namoonni subscribe hin goone akka subscribe gootan akkasumas namoonni biroos akka subscribe godhaniif shoora keessan akka gumaachitaniifin isin gaafadhaa kabajaanii. Kana maddiitti ammoo like gochuunis murteessaadha. Hojmaata YouTube'itiin egaa namoota baay'ee bira ga'uu kan danda'u like yoo gootanidha. Like gochuun gatiin isin baasisu tokko illee hin jiru. Akkuma daawwachuu jalqabdaniin like akka jettaniif isin gaafadhaa. Egaa gara odeeffannoowwan qabadheettan isin dabarsa. Turtii dansaan isinii hawwaa. Dhimmi egaa jalqaba irratti kaasuu barbaadee misooma ashaaraa magariisaa irratti kan xiyyeeffatedha. Itoophiyaan hojii misooma ashaaraa magariisaatiin seenaa olaanaa galmeessistee jirti. Seenaan kun egaa biyya biraatti kan galmaa'e oduu ta'ee haalli dhaadheeffamee ittiin himamu baay'ee guddaa akka ta'e ni beekna. Miidiyaawwan idil addunyaa kan akka BBC, CNN, Al Jazeera kanneen biroos haalli ittiin afarsan beekamaadha. Garuu immoo dhimma Itoophiyaa waan ta'eef seenaan guddaan galmaa'e kun akka isaaf malutti hin himamne, hin odeeffamneef jechuudha. Himamuu qaba. Hundumaafuu miidiyaawwan biyya keessaa gurguddoon EBC, Faanaan kanneen biroos egaa hamma danda'anitti waa'ee injifannoo galmeeffamee kanarratti odeeffannoo kennaatiin jiru. Guddaa galateeffamaa jira. Egaa hawaasni hojii misoomaa kanarrattis hirmaates guyyaa ashaaraa magariisaa guyyaa tokkotti egaa biqiltuu miliyoona 600 caalu dhaabuudhaan hawaasni injifannoo guddaa galmeessisuu danda'eera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed egaa kanaaf uummata galateeffataniiru. Ni dandeenya jedhaniiti kan jalqabanii akkuma isaan jedhan egaa danda'ameera jechuudha. Hojii misooma ashaaraa magariisaa kun finiinee akka itti fufuuf egaa gara fuulduraattis akka babal'atuuf amaleeffamee aadaa ta'ee akka uummata biratti beekamuuf hojjetamaatiin jira. Waggoota darban keessattis hojiin hojjetame kanuma kan mul'isudha. Egaa misooma ashaaraa magariisaa kana idileessuuf akka bu'aan barbaadamu irraa argamuufis egaa kunuunsuun ammoo murteessaadha. Hawaasa irraa eegama. Qaamoleen mootummaa dhimmi isaan ilaallatus kan akka godhan mirkaneessaniiru. Egaa hawaasa naannoo jiru wajjin qindaa'uudhaan biqiltuuwwan dhaabaman akka kunuunfaman akka eegamaniif shoora isaanii kan gumaachan ta'uu isaaniiti kan himani. Inni kun injifannoo guddaadha jechuu barbaaditanii. Egaa misoomni ashaaraa magariisaa waggoota darban keessa hojjetame bu'aan qabatamaan argamsiise akka jiru ni beekama. Haalli qilleensaa akka fooyya'u taasiseera. Biqiltuuwwan nyaataaf jecha dhaabamanis kan akka abukaadoo fi muuzii kanneen fakkaatan egaa gahanii hawaasni itti fayyadamaa jira. Inni kun akka itti fufuuf hojjechuun kutannoodhaan hordoffii taasisuun kunuunsuun barbaachisaadha jechaadha. Odeeffannoon biraa isinii qoodu misooma qamadii irratti kan xiyyeeffatedha. Egaa biyya keenya keessatti akkuma beektan misoomni qamadii babal'atee Itoophiyaan biyya alaarraa oomisha qamadii bituudhaan galchuu dhiiftee jirti guutummaatti. Inni kunis akka biyyaatti injifannoo guddaadha. Egaa ministeerri qonnaa odeeffannoo yeroo adda addaatti kennaa tureen galii sharafa alaa argachuudhaafis carraaqii olaanaatu taasifamaa jira. Misoomni qamadii babal'atee jiru akkuma jirutti ta'ee hojiin misooma ruuziitis akka babal'atuuf hojjetamaatiin jira akka biyyaatti. Odeeffannoon ministeerichi kenne akka mul'isetti egaa godinaalee fi naannolee adda addaa keessatti misoomni ruuzii daran akka babal'atuuf
hojjetamaa jira. Akka daawwataa jirtan kanatti egaa kaleessa itti aanaan muummicha ministeeraa obbo Tamasgan Xurunee qondaaltota mootummaa federaalaa fi naannoo wajjin ta'uudhaan hojii misooma ruuzii naannoo Somaalitti Shabaleetti hojjetamaa jiru daawwataniiru. Haala ilaalaa jirtan kanaanii egaa hawaasa biratti argamuudhaan akkaataa kanaan hawaasa jajjabeessuun hojiin hojjetamaa jiru maal akka fakkaatu ilaaluun barbaachisaadha. Obbo Tamasganis egaa kanuma kan taasisan qondaaltota mootummaa kanneen biroo wajjin ta'uudhaan misoomni ruuzii Oromiyaa keessattis egaa inisheetivii misooma ruuzii moggaasa jedhuun godinaalee adda addaa Jimma, Iluu Abbaa Booraa, Wallagga kanneen biroo keessattis egaa babal'atee itti fufeetiin jira. Akkuma qamadiidhaan of danda'aa jirru ruuziidhaanis of danda'uudhaaf egaa carraaqqii guddaatu taasifamaa jira jechaadha. Odeeffannoon itti aansee isinii kaasu barbaadu waa'ee misooma koriidarii irratti kan xiyyeeffatedha. Misoomni koriidarii egaa akkuma beektan magaalota adda addaa keessatti amma kan babal'atee hojjetamaa jiru. Jalqabbiinsaa magaalaa Finfinnee ture. Magaalaa Finfinnee keessatti haala daawwataa jirtan kanaan egaa hojiiwwan misooma koriidarii xumuraman magaalaa Finfinneetiif miidhagina guddaa kennaniiru. Egaa inni kun kutannoodhaan waan hojjetameef kan argamuu danda'e kaka'umsa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed uumaniin magaalaan Finfinnee jijjiiramtee miidhagdee faayamtee kana fakkaattee jirti jechuudha. Egaa amma wanni itti qaaneffamu hin jiru jechuudha. Keessummoonni biyya alaa dhufanis magaalaa Finfinnee keessa wayitii socho'anitti haalli daawwachuu ittiin danda'an wanti argan kan ijaaf tolu waan baay'eetu jira jechaadha amma magaalaa Finfinnee keessa. Inni Finfinnee keessatti akkaataa kanaan mul'ate kun egaa magaalaawwan adda addaa keessattis akka babal'atuuf hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessaa magaalaa Bishooftuu, Shaashamannee, Jimma kanneen biroo keessattis egaa misoomni koriidarii daran babal'atee akka itti fufuuf hooggansi kutannoodhaan hojjetaa jira. Hawaasnis egaa hojii kana deeggaruudhaan waan gaafatamu guutuudhaan mana diiga yoo jedhamu diiguudhaan kanneen daandiirra jiran egaa miidhagsuudhaan hirmaannaa olaanaa taasisaa jira. Kun dhugumatti hojii walooti waan ta'eef hawaasnis waan amanee fudhateedha jechuudha. Akkaataa kanaan hojjetamee itti fufa taanaan egaa yeroo gabaabaa keessatti waggoota muraasa keessatti Itoophiyaan guddina barbaadamu kan biyyaaleen biroo irra ga'an bira ga'uudhaaf wanti rakkisuun gonkumaa hin jiru jechuudha. Egaa wanti murteessaan tokkummaadhaan hojjechuudha. Ololli diinaa kana fashaleessuudhaaf taasifamaa jiru akka jiru ni beekama. Kana dhaga'uun hin barbaachisu. Maaliif isaan faallaa deemu waan ta'eef misoomni kun guddinni kun akka galmeeffamuuf hin fedhanii gonkumaa hin barbaadanii ergamtummaadhaan hojjetaa jiru waan ta'eef kana kan gochaa jiranii. Kanaaf kana hubachuudhaan hawaasni kutannoo eegale itti fufsiisuudhaan mootummaa maddii hiriiruun qindoominaan hojjechuutu irraa eegama. Kan taasisaa jirus kanuma waan ta'eef galata guddaa qaba. Waan hordoftaniif egaa hedduun isin galatoomfadha. Akkuma jalqaba irratti isinitti himee chaanaaliin kun guddachaa akka deemuuf babal'achaa akka deemuuf egaa daawwataa hedduus argachuu akka danda'uuf hirmaannaan keessan murteessaadha waan ta'eef laayik gochuudhaan akkasumas namoonni sabskiraayib hin goone immoo sabskiraayib gochuudhaan akka hirmaattaniif isin gaafadha. Yoo kana gootan haala salphaa ta'een namoota hedduu bira ga'uu danda'a waan ta'eef kanaan hirmaadhaa. Shoora keessan gumaachaa chaanaalii kana haa guddisnu. Maatii taatanii waan itti fufaa jirtaniifis hedduun isin galatoomfadhaa. Fayyaa ta'aa. Nagaatti.